jirtu ilaahin kan keenya. Dubaraa dubartii obbolaa obboleettii eessa jirtu laata? Har'a kana ka'een walaloo xiqqoosiin isiniif walaleessaa. Mee suuta jedhaatii gurraan na caqasaa. Mata duree walaloo koo waa'ee quraanaati. Sirriitti na hubadhu obbolaa obboleettii, sirriitti na hubadhu obbolaa obboleettii. Quraanni ifaadhaa, ifaa duniyaaf aakiraa. Yaa kalaama rabbii caalaa waan hundarraa, yaa kalaama rabbii caalaa waan hundarraa. Kamtu siin qixxaataa addunyaa kanarraa? Yaa jecha rabbii koo situ caalaa waan hundarraa, yaa jecha rabbii koo situ caalaa waan hundarraa. Rabbiin nun jedhe quraana keessatti walqadir saari nun jedhe dhugaatti. Quraana kana lafifnee jirraati. Baradhu barsiisii obbolaa obboleettii, baradhu barsiisii obbolaa obboleettii. Guutuu hiroon qabne kalaama rabbichaa addunyaaf siif ibsuuf aannan dhabee wanta dhufaaf darbaa. Jecha isaaf darbaa jiraanna jiru rahaadhaan walis barsiifataa. Jiraanna walis barsiifataa. Wanta dhufaaf darbaa jecha kan dubbattu, jecha dogongoraa keessatti hin agartu, jecha dogongoraa keessatti hin agartu. Duniyaaf hin jiru kan isaan qixxaatu, duniyaaf hin jiru kan isaan qixxaatu. Kalaama rabbiidha kan hundi jaallatu, kalaama rabbiidha kan hunduu jaallatu. Durir jalqabee hanga guyyaa har'aatti dabartiidhaa dhufee hanga dhalootaatti, dabartiidhaa dhufee hanga dhalootaatti. Bara takka hin galle hanga guyyaa har'aatti, bara takka hin galle hanga guyyaa har'aatti. Kan gantus hin dhuftu hanga qiyaamaatti, kan gantus hin dhuftu hanga qiyaamaatti. Warri waa hin beekne jarri jaallattoonni kana siin qixxaatuuf barreessuuf jedhanii barroolee adda addaa hedduu barreessanii, barroolee adda addaa hedduu barreessanii. Siin qixxaachuuf hedduu tahabanii kalaama rabbichaa caalaa kitaabanii. Rahaa qalbiif qaamaa yaa quraana rabbii, yaa jecha miyaawaa nama seena qalbii. Qaamara dabartee nu seente gadi, nu seente qalbii. Yaa jecha miyaawaa yaa kalaama rabbii, yaa jecha miyaawaa yaa kalaama rabbii. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbadhee hin fixu waa'ee quraana rabbii. Obbolaa obboleettii eessa jirtu laata? Eessa jirtu laata? Waan nama dubbadhe na dhageessaniittu laata? Fudhuu fayyadamii yeroon kee gabaabaa osoo har'a jirtuu ittiin fayyadamii carraa gaarii qabdaa, ittiin fayyadamii carraa gaarii qabdaa. Isinitti hin dheeressu yeroon koo gabaabaa, asumaan hin xumuraa. Malkaazan irraa dhufe malkaaza Muttallim. Maqaan ustaaza kootiif ustaaz Kaalid Faatii. Du'aa hinaaf godhaa fi dhiifamaa wajjinii, du'aa hinaaf godhaa fi dhiifamaa wajjinii. Ana obboleettii keessan Ra'iisaa Abdooti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم جنة السلام بلدتي ورحمة كينيا ما شاء الله. الله. الله أكبر الله أكبر. أستاذ إبراهيم ماكي بنا مودي ديمو
walaloo ajaa'ibaa bani kana je akkamitti takbiirtaanii isin bira laafe. wallahi difa ma tika bitan sida masha Allah waa'ee quraana tika dhugaadha quraana kana wanni danda'u takka illee hin jiru namni fedhe yoo quraana kana mala itti baafne jedhee takka ummuuni keenya jedhee suuraa qullaa faadee kaa'uu hin danda'u jechuudha akkuma beekamu gaa musliimaan hunda dadhabe jechuudha masha Allah beekee bakka dhabba goonaan gaa Akkana Allahu akbar oduu gammachiisaa Muhammad bin Abdullah nuuf seenanii jiranii. Baga nagaan nu dhuftan jenna ustaaza keenya ayyee sagantaan keenya akka ajaa'ibaatti takka lama jechaati itti deemuu jirti nu jalaa hin dadhabina. Sagantaan ganaadha howwaa jirti. Saniifuu inshaallah gaa walalooni barattuu ustaaz Khalid Fatii nam lama natti fakkaata. Isinillee yoo jiraatte olluu ba'i. Ustaan Munawwari isi ummu amma argama boodaa goona yookaan xiqqoota kennee immoo ustaawotiitu immoo jeen waan ta'e jecha namni lama nuti sanii eeyyamanu warri koree tekniikaa gabaayee tokko dhorkanii beektaa waan akkanaa kana kanaaf jennaan ustaaza Munawwar akkamii gama keessatti guuramaa karmeellaa waan addaa kun ana kan inni irraa fakkaata biyyi sagantaan ustaawotee jettan Keessan immoo waan addaattis dhufuu ta'a namni obsa immoo akkuma obsatti waan ajaa'ibaa argatan jettanu. Wallah ustaa Munawwar Abshir sagantaan kana walumaan jirraati. Ayyee akkasii gaa ustaazotiin keenya wallaahi ka obsaan nu dhaggeeffachuu jirtan. Akkuma nu dhaggeeffachuu jirtanutti rabbiin isin haa milkeessu isiniin jenna nu jalaa hin dadhabina isiniin jecha. Inshaallah sagantaa keenya gaa ustaaz Hasan Huseen illee hedduu xiqqoo waan turanii jiranii fi jarjaran qabaa bakka birootti illee sagantaan qaba jechaa jiranii. Sagantaa gara isaaniitti dabarsina ustaaz Ibrahim. waa ustaaza rakkoo hin qabu sagantaan maasha Allah gama taalee barsiinee egaa ustaazota jettan kun immoo gaan of olchaa jechaadha kan jala kan jirtan ustaaz Khalifa ustaaz Abdurrahmaan shabakaatu baay'ee rakkisuu jira rabbi ol nuuf haa baasu sagantaan ganaadha malee nu lulluqadhaa bunni jira shaayiin jira wajjaan asharreewwan hundi jira dhaan baay'ee ustaaz Dulamiiti. Jee masha Allah. Ayyee maasha Allah Allahu akbar maayikii gagaraa ustaaz Hasan Huseenitti dabarsinee jirra. Isaanii wajjiniin turtii gaarii isiniin jenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق آدم وجعل للبشر أبا وأمر الملائكة بسجوده فسجدوا إلا إبليس أبى وعلى أهله وصحبه محمد بن عبد المطلب الذي يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقريبا سنين جتا جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء جيستوني كورين كينياس ustaazotiin keenyas qaqqaalii fi gaggaariin kabajamaan nama faraqaanaaf dabarsuu waliin kunoo gorsa isaanii bareedaa irraa fudhachuudhaaf qophiidha jettanii kunoollee nu simattanii nu kabajanii jirtanii akkuma duraanuu isinii kaase gaa markazul ansaar Hasan Huseen ilmaan kalluu dullee dhiisee hin dhufne kanaafuu na eeggachaa jecha warra jalaatiin illee jechuudha keessa dhaamsumaan himachuu jira isinilleen maasha Allah isin geggeessinaa jettanii yaaminallee ni qabna yoo gorsaatii namne ittis qophiidha kunoo akka kanatti silattuu wanni har'a deemnu فبرنامج هذه الليلة المباركة عن فضل العلم درجة علم الرا دبتان تجتو عن اللين واتقو ونن إسني دبتو ربين حياة ميك سورة ميك كيست واي درجة علم كان قدي سجتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء سورة طه كيست وقل رب زدني علما يا رب علمنا إذا إيجي hadhuu jeen isaan jechuun nu cufaanuu jechuun osoo wanni ilmii caaltu jirti osoo ta'ee nabi muhammadiin dhaama sallallahu alaihi wasallam akkasi waan dubbatamee dhumuu miti jechuu rabbiin ammas quraana isaa keessatti namoota ilmii qabanuuf
nama ilmi hin qabne saree